Dubbisaa kiroo raksa dhuddee hammaama keessatti agarree amma kinu haga sa'aatii kana ofiin beektu warra rabbi siratan sheer doyit godhaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo akkamii jirtanii? Micattiin tun sana jedhamti. TikTok kee jala sinii kaaya. Warri isii beektan karaa keessana dubbisaa kiroo raksa dhuddee hammaama keessatti agarree amma kinu haga sa'aatii kana ofiin beektu warra rabbi siratan sheer doyit godhaati. Nama isi beeku karaa keessana dubbisaa isin jedha ilmaan Oromoo rabbi isin qaba micatti baay'ee hojii rakkataa jira ofiin beektu kinu hamma sa'aatii lama geettee jirti kadhuddeemoo kiroo raksiidha. Kanaafuu namni isi beektan sheer godhaati karaa keessa amana dubbisaa namni isi beektan micattiin beeku biyya si jimmaa ta'u qofa beeku. Hundi keessaniyyuu viidiyoo kana duwiit sheer walii godha. Baay'ee nama gaddisiisa obboleettiin keenya kun Saudi Arabiyaa keessatti duutee jirti. Kan isin duutee adagaa konkolaataatiini hundi keessaniyyuu duwiit sheer walii godhaati. Mee sagalee kana waliin dhaggeeffannee deebinu. Saapparanii jechuudha. Micoon tana maqaa isii jiituu lataa jedhamti. Micoon kan duute guyyaa sanyooti. Sanyoo gargaraa jechuudha. Kan jiraattu yaani kan itti daladdu Dubaayii laakiin asii Suudii deemteeti. Suudii madaamii si hojii Suudii horra isii bira deemtee horra namtitti bira deemanii achumatti dhumanii jechuudha. Garuu kan isaanii awwaalatanii dhufanii si'a asitti amma taasisaa ta'utti jiranii jechuudha rabdoonni. Mucaa dammoo ka firijuma kaanii dhiisanii ta'ee hin beeknu irraa waan ta'eef maatiisis hin beeknu garuu asitti naannoo tokko dalannaa jechuudha mucaadhaan. Akkuma isin dhagahartan kan dubbatee obboleettii keenya kan naannoo si dalagduudha. Dhalattuu naannoo Arsii Asallaa jettee obboleettiin keenya kan duute kuni dhalattuu naannoo Arsii naannoo Asallaati. Kanaaf warri beektanuu keessaan naqundamaati. Naannoon isiin hojjetaa turte ijoolleen hojjetaa jiran waan jiranuuf ijoolleen Dubaay jirtan keessattuu waan kana jala bu'aati. Obboleettiin keenya Saudi Arabiyaatti erga duutee tallaajaa keessatti gatanii dhufammoo awwaalanii dhufammoo akkuma kan jaraa ka jedhu qoratamee jala deemamee maatiitti himamuu qaba. Hundi keessaniyyuu duwiit sheer walii godha. Amaana rabbiitii galatooma. Kunillee akka akkas jalaa hin taane waan dandeettaniin bira dhaabbadhaati sappoortii godhaati. Takkittii tana ijibbaata du'aa imimmaantu bu'aa jedhan sanii osoo borwaa taateetii gara nyaattii isinirraa hin dhabdu. Amma suuraa isii poostii godhuu hin ooltanii waan boru gootan san hadda godhaafi osoo jirtu booyaa fi isinin jechuun barbaada. Nafaatee wallahi galatoomii ani bakkummaan ani sirraallee qulqulleeffatu barbaadee beektaa warra akka yeroo moollaayitii fa'aan hedduu itti amanallee ijoollee warra kabajjullee gaafa duraa yaadattanii gaafa asliif waliin taanee gargaarsisne maqaama isii finnee miidiyaa irratti qilleensisa dhoofsisne malee uummanni hin gargaarree birrii miiliyoona tokko jedhanii yoo herreegnu birriin 1,800 galee fi kanaaf ebaluun deeggarsisneen maqaa hin qabu beekaa qalallee sonaa miti sonni mana keessa jedhanii maqaa mucattii sanaa ammallee yeroo lammaffaa finnee miidiyaa kanarratti yoo ka jedhanii deeman taate sirrii miti yoo ka gargaaramuu barbaachisu taate dhugamatti onne irraa uummanni waadaa galu kunillee waan jiru haa godhaniif irra caalatti ammoo wama harka irratti namni kennu kana karaa kaashaappii zeeliin illee ta'ee oma jiru namni waa walii waan daddarbuuf waan qabatamaa ta'e tokko waan dhugaa jechaadha. Sigalee dhugaa dubbatu maqaan nama dhuunfaa kun baay'ee ulfaataadha. Nama tokko gargaarsisne jedhanii uummata hagana baay'atu kanaaf of fidanii dhufanii yoo dhugamaan gargaarsi sun hin godhamne yoo deeggarsi namni waadaa galee qofa kadhiisu yoo ka biraan hin geenne wallahi ulfaataadha baay'ee garaa nama nyaatti. Zaara namoo dhugaadha akkuma tettee nu waliin saahiba yeroo dheeraati. Anammoo nattu hasan bisin kalooftu hagamma waa rakkatti kana natti hin dhiyaattu nallee hin dubbistu beektaa maaliif namni gariin garamuu fi kanallee namatti illee himatu hin barbaadu. Sigalee saahiba dhugaa yoo nama waliin taate waan haa godhu jechuun baay'ee sitti ulfaata. Zaara amma osoo du'aa jiraatte anaan waan akkanaa rakkadhe nasrii waan akkanaa naa godhi naan hin jettu guyyaa takka jechaa. Osoo yeroo dura yeroo nagaa nama gaafatu ziyaaraa salaama taate akka gaariin nu bilbilti. Akka gaariin nurra naannofti aanallee hawwiillee nama gaddaaf gammachuu hedduu keessatti waliin dhabteen waliin dabarse. Amma immoo yeroo fi rakkatte kanatti ammoo namatti iyyuu asin kan ooftu maaliif namni waan masiin nama dubbista dhuftee waan rakkattee yookiin ammoo waa barbaaddee na dubbisaartu isiin jedhu itti fakkaata beektaa namni uf shakka yeroo akkanaa kana jechaadha. Kanaaf anama mo'ettiin tun maanatti illee dhiyaannee maanatti illee himannee jechuu hin danda'u hin hubadhaaf waan ta'eef
rabbiin fayyaa isii guutuu isii haa kennu nullee isii waliin dhaabannaa anillee yeroo sanitti keessaanillee naa bilbilii osoo illee online irrallee hin jiraanne dhufnee waan dandeenyuuf waan rabbi nu dandeesseen bira dhaabannaa isinillee ilmaan Oromoo yeroo baay'ee yoo namni wayii waa ta'e gaafuma inni du'e gaafuma inni waa ta'e qofa profaayilii nama godhatu osoo hin taane dhugama. Gaafuma namni jiru akka amma Muniir Faati godhan kana profaayilii irra nama godhatanii jirama isaa kana haadha qabannu jechuun namummaadhaa beekumsa. Kanaaf warri yaada kana kaastanillee warri yaada kana hin utumne jettanii biyya alaa keessaallee ijoolleen teenya waliin dhaabannetta wallaahi rabbi sinaa kabajuu rabbi sinaa jaalatu. Dhugaadha deeggarsa Oromoo kun hin baay'ataa miidiyaa kanarra uumama deeggarsaati ammoo fayyaa namoo daanyaa rabbii jetti Oromoollee yoo mammaaktu namni wanti guddaan ni'imaa caale wallaahi wanti akka fayyaa addunyaa kanarra hin jiru. Irra caalatti hundi keessan adada soomtanii salaataniin amantii keessaniin du'aa kadhadhaa fi rabbi fayyaa isii guutuu isii haa deebisuu fi osoo fayyaa qabaattee isiinuu mijittii dalagattee nyaattuu dalagattee irra dabartee namallee gargaartu turte har'a fayyatu sakaalee lafatti deebise waan ta'eef kana akkasitti akka hubattanii fi bira dhaabattanii isiniin jedha galatoomaa waan jiruun wal bira jirra guyyaa boruu isin jedha sa'aatii bichaa hin dagadhee na yaadachiisi. Sa'aatiin akkuma duraa sa'aatii 4 inshallah sa'aatii 4 sa'a 3 galgala akkasii. Okay, akka 4 jechuudha. Akka Itoophiyaatti salaama akka walii qoqqooddatanii wanta jettaati. Akkasii bakka jirtanii shaayii Itoophiyaa. Isinillee jechuudha lubbuu fi teessan qofaan hirmaachuu osoo hin taane ofii keessaniifillee namoota itti dhiyaatan akkuma deengatta kunoo gaafa gargaarsa uummata keenya shirkaa obboleeyyan kan kee hiriyoota kan kee dubbiftee birrii takkallee haa taatu lamallee irraa haa taatu fuutee jechuudha oo xiqqaate birrii 50 meeqa fuutee ni gara biyyaatti galchitanii waan akkan isanillee nuuf godhaa isiniin jedha an garuu haga hankoo haga danda'uun wallaahi ijoollee obboleeyyan kan koo keessaanitti boohee keessaanitti haasa'ee jechuudha. Hamma danda'ullee godhee fi jira. Hagattii tanaayyuu jechuudha dhugaa rabbii daqiiqa takkam nama dhaabbachuu danda'uu fi miti zaaraani bilbilii fi nasrii maaliif namni gaafa kufee gaafa dadhabe kan wadhaabatutuyyuu ol jedhee gad jedheetiin ol qabaa jechuudha. Gaafa ansi biratti kufee simmaana bira dhaabatutuyyuu ol jedheetiin ol na qaba malee aniin kufe suni ol ka'eetiin ol sin qabuu jechuudha. Kanaafi dawwalaa fi hawwiinis obboleettii isii turtee gaafa rakkoo turtee warra sirrii walitti dhiyaatan turanii dawwalaa fi amshir jedhaanii amshir jechuun keessaniin iyyuu mallaqa caala hadha nama naa dawwalee eessa jirtaa maalirra buute naan jedhu iyyuu dhabeeyyattee wallaahi mimmaan kana bootti zaaraan hadha fiizikaala kana qabdu meetti dawwaliiti viidiyoodhaan laale wallaahi fuula isii keessa laaluu sodaattaa jechuudha fuuluma isii kana keessa laaluu fiizikaalli hundi irraa dhumatee jechuudha argitanii namni jechuudha fayyaani daanya rabbiiti jabaa hunda sakalti hayyoo hunda sakalti ka hinjira jedhe hunda sakalti ka anatu jabaadha jedhe hunda sakalti jechuudha zaaran gaafa miidiyaa kanarra jirtu yookaa haga kiyyaayyuu haga asliitu hanga hafarsootu hanga namoota tokkotuyyuu nama hin quudne jechuudha margi zaaraan irra ejjattuyyuu ol jedhee nama hin quuqu zaaraan guyyaa takkaafi nama zanneessitee hin beektu guyyaa takkaaf namni zanni itti badee hin beeku jechuudha afaan isiiti bayanii jecha hamtuu takka namaan jettee hin beektu guyyaa takka jechi badduun takka jechi namni itti qaanfatu afaan isiiti bayee hin beeku hundi kennaayyuu ni beenna garuu hadha bakka isiin kufte kanatti yoo irra dhaabannee nuti oli hin qabne hundi kennaayyuu lakkeen akkasii yookaan ammoo waan akkasiiti inshaallah jennee lalaafifneet hin jenne ammallee maqa badii ta'aa jechuudha maqama badii homa gaafa duraa maqaan isiiti xuraa'e san qofa ta'aafi jechuudha kanaaf hundi keessaniyyuu amaana rabbi isinitti haa ta'u namoota beektanillee keessaan dudubbisaati itti haasayaati birrii shayyoo taate isiidhaaf waan guddoodha. Kiniiniin fayyaa takkittiidhaa daqiiqaa takka yeroo takka isiin liqimsitu birrii 1,000 bitamaafi. Kasanii oliinis bitamuuf jira jechuudha. Muyyayyoon tuyyoo akkasitti bira hin dhaabbanne boru gaafa isii waa taateetiin jette asirra finneetiin bicha irraa boonnee akka haa caaluudha. Bara waggaadhaan nama du'e bicha poostii godhu kun amma haa caalu wanni godhaafii jiran hin jiru awwaardii isaa jedhanii maal jedhanii yaadannoo isaa jedhanii hagas dagatanii gaafa kaanii jechuudha. Jaalalleen walan qafanii ta'aniiti sirbuma isaa wal affeeranii jechuudha. Argitanii akkana qofa ta'uu hin qabu haguma jirtu haa gargaarru. Wallaahi dhugaa isiniin jedha zaaraa ol bahi miidiyaa irratti naa gaafadhu naan hin jenne. Sagalee isii isin dhageessisuu danda'a keessaanillee isin erguu danda'a. Ana miidiyaa irratti nan baasini homa kiniiniidhaaf bishaan hin bitadheetiin itti liqimsu hiriyootuma kan keenyaa gaggaafadhu.
namootuma itti aantu naa gaggaafadhu ana miidiyaa irratti nan baasin hamilee kiyyatu na cabaa osoo dhibameeyyuu ani hin fayyu borumaan naan jedhan gaafa nu gabbahee uffadheet hin dubbadhe maan naan jedha waan jettutu qalbii tiyya keessa na jira hin dubbatinii naan jedhaa turte dhugaa rabbii isin hin jedha miidiyaa irra baateetiin hin haasa'inii Oma dandeettu namoota dandeettu naa gaafadhu jedhaa turte. Hadda nama danda'u bichaa yoo gaafadhee fi nasrii bichaa gaafadhee nasriin $50 kan erguu yoo ta'e yookaan aslii gaafadhee $20 kan erguu yoo ta'e dhibee mucattii tanaa yaala argataa hin jiru jechuudha. Wanni takka wanni siin godhachuu dandeettu hin jiru taaksii irraayyuu hin haftu oovarii irraayyuu hin haftu jechuudha. Kanaafan jecha gara miidiyaa kanaa dhufee dubbadhe malee anis dubbachuu waa wallaahi gadi akkasii hin qabu ani. Anti waan dandeettan godhatu jechuudha. Deefii jira dubbachuu hin dandeettu. Si deebisa yeroo deefii jira dubbachuu hin dandeettu waan ofiittu bilbiliif naan jedhee dubbiseeni. Baay'ee dubbachuu hin dandeettu xiqqoo ture ammootu yaala haasa'uu hin dandeenye na fakkaate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajir waan jiruuf seen ayyuun agarre dhafaatee nasi galchee haasa'e itti fufi. Galatoomi asummaan bagan galchite ummanni kun baay'ee nama galchuu nama quban qabu. Dhugaadha mucayyoo tanaan durallee akkuma kana miidiyaatti baasanii namoonni gargaaranii tumaanii agisiisa alfachiisaniitiin duba deebisallee hin beeyna. Anu gaasanii